Halo. Akkam nagahami? Ndagamu xiqqasho ndagamu. Amma si beeka akkami nagaa fayyaa qabdaa? Naguma galata rabbii akkamiiti? Ayyuma qabdaami? Dalagaan barbaadee ture dalagaa harkaanaa ni qabdaa? Galatoomimee dalagaa harkaanaa qabaatte naa laali hedduun si galatoomfadha. Hayee homaa rakkoo hin qabu mucaan saahiba kiyyaa tokko dallaalaan dalagaa hin dhabuuti isa bira si geessamee isa si gaafadheetiin inni dalagaa hin dhabu isa bira si geessa. Yoomiin si dhufaree yeroo akkam sii mijjaa na geessuudhaaf? Nama dalagaa takka qaba bayeetiin si geessa hin turini ammuma daddafii kottu ammuma si geessa. Ammaan tana jette? Hayee ammaan si dhufa. Hayee galatoomiyaa. Hayee. Tulis isa kana geessanis ni yaadallaa rakkaniiru. Nusena. Dhuftee dhuftee bara namaa. Wayii takka nama guddateeti. Saniif jecha akkana ture gaadii fa manarraati. Homaa rakkoon qaba amma si geessa baatti bilbileetiin jira. Amma si geessa dalagaan ergantaaf ishee. Akkasiimi rabbi haa tolchu baay'ee. Kami adda ka yeroodhaan bilbilu? Gaashee isin nagaa galata rabbi akkamati? Jirta. Mucoo san fideetiin dhufuu jira mana jirta moo eessa jirta? Manumaan jira kottu. Amma fideetiin dhufuu jira mana keessi dhuftee jirti amma sibira keessa. Dafi kottu hin turini. Okay. Si keessa ammoo si keessa nu as yaademu. Deemnuu firra? Deemniyaa. Isiidha namni dalagaa barbaadu akkamii dalagaa bareeddoo irraa qabdaa? Isitu fedha? Dalagaa ta'a ajaa'iba sana geessaami. Nama dalagaa fakkaatti hin geessa dalagaa homaa rakkoon hin jiru. Hin dalagatte tummaan dalagaa keessi malee isii dhiis dalagaa isii homaa. Nurraa turtanii garuu hedduu isin eegu jira maa. Homaa kanama fagaate malee ogguma san manaa baaniin homaa rakkoon qabu. Hin geessa rakkoon hin jiru. Silaa akkamiin mucooni waraqaa qabdii damaanaan garagaraa. San mee isima gaafadhu san hin beeku. Santaanaa rakkoon qabu maa Oromoo waan taateef hin gaafannu Oromoo waan ta'eef. Duraan waraqaa gaafachuu kanallee hin beeku kaa'anii amma. Amma kenna sana akkanuma nutti jijjiiran malee. San rakkoon qabu waan saniitiif iyyaadin nin kanna. Hanga feetee walaa to'atummaan dalagaa bareedduu qofa naa laali malee. Dalagaan baantu ta'a ajaa'ibaa tana si keessa laal dalagaa takkaati dalagdeen beekin. Addaa tana. Hayyaa nama ariitiirra jiraan deemaafirraa dalagaa bareedduu geessi kaayyaa maanaa rabbi. Hayyee rakkoon qabu narratti dhiisinatu geessa sanii rakkoon hin jiru. Bareeda hayyee jabaadhu hayyee. Okay. Hayyee. Yoo kulet akkamiin Alfiyaan anjaa. alfiyaatiin hayyee ka bareeda. Silaama dalagaa ammaan si keessa beekte xiqqoo namaan beellama wayii qaba sa'aatii kanatti beekte. Saniifuu silaa bilbila kennaa kennite waan maktaba kennaallee as keettee deemte bareeda ture. Hogga sa'aatii booda laaqana booda natti si keessa. Wanni dallaalaa rakkina qabdu ammaan sii kanna dalagaa hojii kana gaa ammaan si naqanaan jetteeti kaniin dhufe akkamis za'a boodaree na godhuu dandeessa. Ati dalagaa bareedaa dalagaa addaa tana si keessuu fedha silaa amma takkoo hin jirti beekte sun homaa si dalagaa akkuma argite sun siin taatu. Taama sa'a boodaa tanatu bareedduu takka addaa tana laata. Ammaan waan kaayuudhaa siifin kannaa za'a boodaas nuti taphattu akka ammaa kanatti. Atumma waan maktaba kiyyaa lafa naa kaa'ee deemi. Bilbila keetis walumaan as kennu. bilbili kenna bira jira
سيبل بلا هاي أنا بالبلة هاي نيجا سيبل بلا أنا وصلت من إنجليز سيرابوس نيجا هاي لا ردي سؤال هاي قلتهم يا قلتهم يا هاي نيجا مالكتي تنا خراق أبوت سنة أركتي إذا سويتها بالبلا راجو فدا أمر راي قالي ديمان كي سباس خلاص سنة أركتي أما بوداتي هاتي بيسنو هلو ما راجكمت وعليكم السلام Arramaale yeroo tanaan hojii firraa fixee isa deemu deemta. دلالة tokko dalagaa nama geessisan isaan dhaqee gaafachuu Dalagaa mana namaa dalaguudhaaf murteeffattee jirta. murteesseetiin Mirga keetii ni dandeessa egaa filatte. yaani maal rakkoo qaba yoon dalagataa maaliif akkana jechuudha Laa sarrakkoon qabu mana ofii osoo dalaganiirra wayyu. matura yeroo mana keenya qofa dalagnee jiran nu geenye saniif Anaaf hin dhabinka haadha mana kiyyaa silaa dhiiruma dalageetiin nama nyaachisaati. Erga filattee ni dandeessa kamaal fedha kee guutuudhaan. Shari'aatiif akka aadaa Oromootitti illee osoo mana kee teettee ofirraati raa gooteera siin jiru anuu niin dalagaa osoo dhiiste mana namaa dalaguu kana irra wayyu. waan biraatii fi miti abbaa mana kiyyaa biyya namaa tana keessa anaa satiis taanee gama lama taanee dalaynee jabaannee giseen biyya kana keessatti osoo umriin keenya hin deemne giseen akka kara biyya keenyaa deebinuuf jeeti kanumaaf jeeti malee waan biraatii fi miti abbaa mana kiyyaa Egaa eegati feete wanti godhuun jiruuti gaa rabbiin si haa milkeessu akkuma ti feete. hayyee atis ka naayyamu keetiif galatoome Garuu dafiiti yeroodhaan mana deebi dallaalticha gaafadhuuti. Gitees dhabdees dafiiti gara manaa deebi. hayyee waa hundaa'uu qopheessiitiin jira waan barbaadde fudhachuu ni dandeessa Ayyee deemi kaa rabbiin si haa milkeessu. toltu ma dhufe fakkaata yaa fedhe toltu godhi kaa halo hay dalagaa dhiiraa barbaada jetta yaa akii dalagaa dhiiraa dhiisiita dubartiitu dhabne isaa huna dalagaa dhiiraa nuti dallaala taanaan ustanii numarratti bilbilaan olinaa kaa bilbiluma argitan fuutanii ati dhiirri maa dhiirarra bilbilta dhiirri nurratti bilbiluu kaa dadhabne sa'a 24 karisqiillee qabu dubara malee dhiirarraa wanni eegamu hin jiru maalum manni akkana aboonu hin wareersin kaanu amma mataa kenna boqannaa godhu jirra maali kun hin dhaga'u itti man hin dhaga'u maan namni akkana maali kaa namni akkana risqiilleen ka jirtu miila dubartii booda jirti malee miila dhiiraa booda maaltu argamu kan waan usee bilbila nurratti suma sa'a 24 maaliin jedhe wanni akkana Hai, sisa. Seni, kotai. Ani so seva re, bilbila cufachuu deema. Tai. Ayyee bakka nagaan dhufte kaa sin eegu jira. galatoome gaa mana teessee na eeguu feetu Hayyee kaa dalagaan teetis hin jirti sunis rakkoo hin qabu anillee sanuma sima eegu ture. Hundaafuu kalaas ulaagaalee si himuttiin si eegu jira. Wanni kennas wanti maktaba kaati kafaltu innaa seentee baatii guutte booda mallaqa kee irraa nuusni isaa kenna ta'a ka maktabaati. Ammoo dura kana wama taaksii qofa nu kafalta. rakkoon hin jiru dalagummaan bareedu taanaa waan barbaaddan hundaa'u ni kafala Ergasiifuu ka waliigalee na fakkaata burga nama maktabatti kootu achitti dalagaa si geessa.
deemna gaasitti haa ta'u dalagaan ta'e dhabamtu. Dalagaan dubartii yoo amma hin jirres gaafuma argamteen seenti. Ulaamuun cufnee bara osoo seegu jiruun seegu jira ciiseetu waan akkanatti. Beekin jira bakki Wayitiruudhaa baran si barbaacha deemuuf ka'aa jira bara. laaticha bar manatti itti dhaqeetiin baru qonnaan jeefaayi. Amma boru dalagaa si naqaa dalagaa seenuuf deemtu jechuudha. Maallaqa illee waan taaksiidhaan amma kafalinaan jee kaan booda kafaltanaan jee amma boru siin naqanaan jee niin dhaqa. Hayee dallaalticha dalagaa ijji kafinjii argaa qabu kana ganama hojii deemnee ilaalaanis laaluu qaba dallaala kana. Dallaalticha kana baruun qaba dallaala kana. Dhugaan hojii deemtaa kanama? Dhaqeetiin baruu qaba namicha kana dallaala kana baruun qaba dallaalli kun nama gaarii ta'uun oolu. Hayyeefa atichi nageessuun kee bareedaadha waa'ee dufuu naa gaariidha hayyeefaa taate. Hagam bilcheessittu nama narra bilbilee na dararuun fedhu kanumaafuu dhiifama narraa taa'adha akka nam tokko narratti hin bilbililla. Hojjoonumaa laasoo itaaboo torbee kana guutuu yoo wajjin oolu an dalagatii yoo wajjin oola malee nama wajjin ooluu dhiisee jira obboleessu. Amma yeroon ta dalagaa ofiitii wajji qofa oolan yaa dhageetti na fakkaata. Obboleessu hin taane mee ati kuti keessa bilbiluma kana keessaa kuti. Maatu itti hadhaa miidhama hundi. Lakini sila daga sha kana turun mali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kotai garan. Garan tai. Abadini se guttin duriya garan nadura. Barsi ne gujira la gamma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dallaalli guddaan sun isin isaa hajaartiin tiyya baantu. Akka durii miti bara adamoo kenna amma nama jabaa taane nama dalagaa geessu eegalle. Nama jabaa taatanii miisin. Isin hogguu hundaa nama jabaadha. Naamani akka durii miti amma nama hunda dalagaa geessa. Dubaras dalagaa geessa dhiiras dalagaa geessa nama hundaan geessa akka duriitii miti. Adamni beektaa isaati isa? Kana bar dallaala guddaadha namni wallaalan jiru aboo namni si wallaalanii jira magaalaa kana keessa. Baramma dallaala akka durii sanii namni nan beeku baramma nama hundaa dalagaa geessa akka durii san mallaqa nyaadhee irraa hin dheessu bar. Hin dheessituu miree hin dheessitu ati waan amma dura dhalaa godhaa turte sana anaatu beekaa bara hin daganne. Saayibu ati waan amma duraa nutti hin kaasin kaan amma gadaa yeroo haaromsaa keessa irraan. Atummaa ammoo mallaqa fuutee nyaachuu malee dhalaatam dalagaa geessisee beeyte. Ubbarree jirra akka duriitii miti. Adam wal beektan isaati isaa hojii? Isa kana moo? Bar kun dalagaa nama naquun beeku mallaqa nama raanyaachuu malee. Ani bara akka duriitii miti waa hundaa dhiisee jira bara akka dalagaa. Waan nan suufiin kaan si beekaa. Durumaa nama dudilii akkanuma narraa dhiqa malee nama akkasiitii miti. Eenyu dalagaa na jabeete mee naayi? Takka nama hundaa dalagaa geessee dalagatanii osoo raan baane kamtu jiru. Atumaa dalagaa nama laqee moo? Anamma waan biraas irraa fidu. Dalagaa halee jaartii irraa fuute. Dalagaa mansiisatti badduudha malee dalagaa namni hin geessu fuutuun dalagatee gala. Jijjiirame akka dura jina beektu sanii miti. Jijjiirame yaa'uu akkasii miti waa keetiidha akkasii miti dubbiin. Atumaa jijjiirame moo nama biraati? Nama sabuuf deemtaa? Anuma jijjiirame yaa'aa anuma jijjiirame. Edaa kun shamarran itti taphachaa ture? Anaa beekaami shamarran inni itti taphatiin takkaallee hin jirtu magaalaa kana keessa. Akka inni itti na beeku sanii miti akka inni itti na beeku sanirraa jijjiirame akkasii miti mee na dhagayaati. Egaa si bukaate harkaan na bara doolu sosoo jaani?